Akkam jirtu hordoftoota jaalal dhugaa qophii har'aatiin kan laallu amaloota quality jahan kan yoo qabaatte akkasin dabarree dhimma jedhu ta'a na wajjin tura. Namni tokkolleen waa'ee jaalalaa akka chaanalii jaalal dhugaa hin beeku. Kanaafuu ammuma subscribe gochuudhaan maatii chaanalii jaalal dhugaa yoo taatan viidiyoowwan babbareedaa waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffatan yeroom sun isin bira gahu. Ammoo yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Akkuma seensa irratti isinitti himetti amaloota quality jahan kana dubartoota irratti yoo agarte akkas bira hin dabarre. Tarii amaloota kan hunda qabaachuu dhabuu dandeessi. Garuu yoo amaloota baay'ee kana fakkaatan amaloota jahanan ammaan isinii himuu deemu kana wajjii wal fakkaatan baay'ee yoo qabaattu taate akkas hin dabarre. Amaloota hunda yeroo tokko qabaachuu dhabuu danda'anii jechuudha. Yeroo tokko maaltu ta'a? Dhiironni dubartoota bifa qofa laalanii jechuudha. Bifa alaalaalanii yoo dubartiin tun bareedde wajji deemanii ni jaalatan jechuudha. Maaliifini fedhiin dhiiraa jalqaba irratti ijarra jira waan argurraa jaalata. Bifa jaalata jechuudha. Alaalaaleti jaalata. Kanaafuu yeroo ala argee alli akka gaarii bareedee moodelii fakkaatti yookaan ammoo baay'ee ka bareedu taate jaalala fin barbaadaa wajji fiigaa jechuudha. Garuu yoo bifaan haala gaariin bareeddee wajjin jiraachuu eegalta yoo kasi gubdu ta'e yoo maal goota? Yoo kasi gubdu ta'e yoo amalleesii kasi hin taane ta'e maal goota? Yoo walii galuu dhabaattan ta'e maal goota? Maarree hordoftoota koo amaloonni jahan kun kan isinitti himuu deemu rakkina akkanaa kanarraa isin hambisaa jechuudha. Bifa qofa laaltanii fiidaniitti seentanii booda irratti yoo wajjin kan rakkattan taate isiniifillee gaariin ta'u miidhaa guddaa isinirra gahaa jechuudha. Jaalalli sun keessatti baay'ee dararamtanii jechuudha. Garuu amaloota armaan gadii kana akka isin itti qophooftaniif akka isin waan sun irraa laaltaniifin isinii qabadhee dhufe. Gaafa jaalala eegaluu deemtan itti rakkattanii jechuudha. Hanga dhumaatti na wajjin tura. Dubartii amaloota quality jahan kan qabdu gonkumaa akkas hin dabarre. Tokkoffaa quality dubartii keessaa dubartii qalbii qabdu yookaan ammoo kan yaaddu yookaan ammoo kan hubachuu dandeessu. Quality'n tokkoffaan ta qalbii qabdu yookaan ammoo kan yaaduu dandeessu yookaan ammoo kan hubachuu dandeessu. Kun akka tokkootti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma duratti isin hime dhiirri jalqaba jaalalaaf yoo kaseenu taate bifa laalaa, ala laalaa, bareedummaa laalaa, dhaaba laalaa, akkam jirtii laalaa jechuudha. Waan alaa mul'atu waan ijaan arganirraa. Garuu erga jaalala eegaltanii booda wajjin deemtanii walakkaa yoo geettaniin booda wal rakkisuun yoo dhufe yoo walii galteen dhabamoo yoo walii galuu dadhabdanoo maal goota? Bareedin alaa qofa laalanii itti fiiguun gaariidha. Yeroo tokko bareedinillee nama gammachiisa jechuudha. Yoo ka bareedduu yoo ka ta'u taate nama gammachiisa. Bareedumni rakkina hin qabu jechuudha. Garuu bareedumni kunis ni baratama. Bareedumni amma ijaan agarru kuni haga feenillee yoo ka namni tokko ka bareedu taate ni baratama. Malaayikallee yoo ka ta'u taate bareedumni dhumarratti ni baratama. Waan hin baratamne sitti hin fakkaatin. Fakkeenyaaf jaalala keessa maaltu jira? Namuma gaafa duraanii akka ajaa'ibaa kan bareedaa, namni kun ni bareedaa, fuudhuu qabdaa, maal ta'uu qabdaa ta'e qalbiin keetti si kakaaftu kana yeroo xiqqoo booda erga wajjin jiraachuu eegaltanii uumaa sitti hin fakkaatu jechuudha. Bareedumni sun hunduu uumaa sitti hin fakkaatu. Akkuma warqiin harka keessaa qabanii dhagaa namaaf fakkaatti jedhamu suni kunis uumaa sitti hin fakkaatu jechuudha. Bareedumni deemee si biratti gatii dhabaa jechuudha. Wanni duraan ati jalqaba laaltee jette suni hunduu bareedumni qofti akka faayidaa hin qabne sii galuu eegalaa jechuudha. Yeroo xiqqoo booda yoo turteen booda bifnis akka badu bifnis akka jijjiiramu
lakkuma umriin keenya al deemtuun hagumanu umri keenya idaa deemnuun bifni keenyas jijjiiramaa deema jechuudha. Kanaafuu bifni akka bu'aa dhabaa deemu ni agartaa jechuudha. Wantoota biraa kasi barbaachisanitti dhufaa jechuudha. Waliigalteen dhabamuu danda'a, nama rakkis ta'uu dandeetti. Bifni qofti amma achitti hin fayyadu jechuudha. Wantoota biraa ka barbaachisu jira jechuudha. Kana keessaa namummaa akka duratti isiniin jedhe fakkeenyaaf lakkuma umriin ol deemtuni namummaan keenya jabaachaa deema. Dogongora duraan dalagne irraa barachaa, waan haaraa barachaa, guyyaa guyyaan waan haaraa barannaa jechuudha. Waan kaleessa bahinurraa har'a turru waan haaraa agarraa jiruun akkasii jechuudha. Kanaafuu bareedumni qofti hin barbaachisu jechuudha. Nama yaadu ta'uu qabdi. Yeroo rakkinnaa, yeroo waliigalteen dhabame akkamitti hubatti, akkamitti qalbii keessa wasii qabdi ka jedhu kana sirriitti nama xiinxalee gad fageesse yaadu ta'uu qabaa jechuudha. Bareedumni qofaa miti. Kanaafuu dhiironni baay'een duraan akka ajaa'ibaa kan warri dalaguu duraan dalaga baay'ee warri qabu yoo fuudhee yookaan ammoo bultii ijaarratee yeroo gabaabdu booda ka jiruun isaanii sun hunduu harkaa badee maal ta'e sila namtichi duraan akkanatti cimaa kun maal ta'e ka jedhan hedduu jira jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Osoo ittiin qophaa'in alaa qofa laalee bifa qofa laalee seenee sanboota keessatti rakkataa jechuudha. Akka kun hin taane tokkoffaa ni yaaddimoo, waa hubachuu dandeettimoo, qalbii sirriitti qabdimoo ka jedhu kana xiinxaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kwaalitiin inni lammaffaa ammoo ofii isiitiif kan gatii laattu ta'uu qabdi. Ofii isiitiif kan gatii laatte ta'uu qabdi jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namoonni baay'een ni shoobuu jechuudha. Huccuu jijjiiratanii, kophee jijjiiratanii, uffata jijjiiratanii, guchii bitatanii yookaan ammoo paraadaa bitatanii yookaan ammoo zaaraa bitatanii yookaan biraandii biraa bitatan jechuudha. Birrii 7,000, 8,000 baasanii kophee bitatanii garuu kun qofti namummaa namaa hin guutu jechuudha. Nam tokko huccuu akka gaarii uffatee, uffata akka gaarii uffatee, kophee akka gaarii uffatee yoo bira geettee laaltu ka baay'ee waa baay'een namummaan isaa baay'ee gad bu'u baay'ee agarraa jechuudha. Namoonni akkasii namoonni tokko ni jiru. Namoonni akkasii ofii isiitiif gatii laatti jechuun maal jechuudha? Ka uf kabaju, ka naamusa qabdu, kan baay'ee agartee kan ofitti amanummaa qabdu jechuudha. Ofitti amanummaa waan gootu suni namaaf jettee fakkeessuuf jettee kan goone ka ofii isiitti kan gatii laattu, ofii isiitti kan gatii laattu, ka ofii amanummaa qabdu jechuudha. Kan sadaffaa ammoo iftooma kan qabduu fi dhugaa kan dubbattu. Iftooma kan qabduu fi dhugaa kan dubbattu. Kwaalitii kana yoo qabaatte akkasiin dabarre dubartiin tun nama gaariidha. Yeroo baay'ee akkuma meekaapiin fuula kan nam dhoksuu yookaan ammoo waan hin taane fakkeessee kan mul'isu kana dubartoonni baay'ees miira isaanii kan dhoksan ni jiru. Miira isaanii ni dhoksuu, waan si wajjin godhan haga hiriyyummaa yookaan ammoo jaalallee wajjin jiraatan suni waa baay'ee si dhoksuu jechuudha. Dhumarratti ammoo bifa isaanii amala isaanii ka sirrii sun si fidanii gaafas ana badee jetta. Ana badee duraan akkas turte gaafa bifa isaanii ka sirrii sitti fiddu suni ammoo yoo ka duraan waan hunda iftoominnaa fi dhugaan sitti himtu taate ittiin rakkattu jechuudha. Duraanuu waan beektuuf waan sun ittiin dhiphattu jechuudha. Garuu yookaan waa hunda of keessa dhoksitee yookaan ammoo of keessa qabattee dhugaa sitti himne taate baay'ee rakkisaa. Kanaafuu dubartii iftoomina qabduu fi dhugaa dubbattu yoo argite akka sibira hin dabarre. Inni arfaffaa dadhabbina kee kasii fudhattu jechuun maal jechuudha? Namni kun jaalala keessa yoo seenu namni kun guutuu waa hundaanuu dhibbaa wal ta'e waliigalee seenaa jechuu miti. Namni tokko akka namaatti waan irraa hirdhatu qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf waa hundaanuu waliigaltanii waa wayii tokko kasirraa hirdhatu fa'aa jira. Bakka sunitti rakkina kan kee kasii beeytu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko inni duraan nama akkanaati miti. Akkamitti isin dandeettee wajjin jiraatti? Inni duraan nama badaa akkanaati miti. Inni duraan nama akkanaati miti. Isin akkamitti wajjin jiraatti ka jedhamu jechuudha. Garuu nama suni yoo rakkina suni waan inni qabu dadhabbinni isaa wajjin akkuma jiru yoo ka fudhattuuf taate
dubartiin akkasii sun dubartii cimtuudha akka sin dabarre. Inni shanaffaan ammoo kan dubbiitti amantu. Dubbiitti amantu jechuun maal jechuudha? Communication baay'ee barbaachisa akka ta'e isin himee jira. Osoo wasitti nimne kasi komattu yookaan kasi muufattu yookaan ta'u taate yookaan akkanumaan lafaa kaatee kasi cuftu yookaan ta'u taate namni akkasii sun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu ka dubbiitti amantu jechuudha. Rakkinna ofii taate, gammachuu ofii taate, gadda ofii taate kasitti himattu. Ati ammoo irraa wallaaltu jechuudha. Waan isii hin wallaaltu jechuudha. Yeroo hunda sin dhoysitu waan ofii sitti himatti, dubbii si dubbifti, waan ofii dubbiitti amantii jechuudha. Rakkinni tokkollee yoo gale dubbattee furti jechuudha. Kanaafuu communication haala gaariidhaan kan qabdu jechuudha. Akkasin dabarre. Inni jaaffaan ammoo kan hinaaffaa hin qabne. Kana jechuun maal jechuudha? Hinaaffaa haga tare. Fakkeenyaaf eenyuu bilbiltee, maal nyaattee, eessa deemtee, eessa ooltee, hiriyyaa akkam wajjiin baatee, eessaa baatee, dheengadda maal taatee, kaleessa maal taatee, nyaata akkamii nyaattee, dhugaatii akkamii dhugdee ka jettee waati galtu sin rakkifne jechuudha. Bilbila kan keessarraa fuutee eessa bilbiltee jettee kasii irratti hin hinaafne dubartiin akkasii suni dubartii gaariidha akka sin dabarre. Maarree hordoftoota koo qophii har'aa asumaan xumura. Viidiyoowwan kanaan dura dalagee laaluu fi bakka diskiripshinii sun isinii kahaa achi ilaala. Ispoonsera kenna baay'ee galatoonfanna. Hanga qophii biraatiin wal agarrutti viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina, sabiskiraayib godhaa. Nagaan.